Oromiyaa tiyyoo Sore ko soreet Otoo nuti jirru Naaftu booddeet Inda argateetta sirriidha. Egaa hordoftoota keenya jechi inni lammaffaa isin kutaa sadaffaa kana keessatti beekuu qabdanii fi baay'ee salphaa taate faayidaa guddaa kan qabdu inda kan jettu kanadha. Egaa inda kan jettu kana Ingiliffarraa gara afaan Oromootti yeroo hiiknu fi kan jettu bakka buuti. Yeroo fi jechuu barbaannu inda jenna. A fi ba fakkeenyaaf A fi ba kan jennu kana Ingiliffaan and B jenna. A fi ba yeroo jechuu barbaannu A fi ba yeroo jechuu barbaannu and B fi jechuu bakka buute jechuudha. Inda jechuun kun fi inda jechuun kun fi. Faayidaa gurguddoo lama qabdi kan isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdanii. Isheen tokkoffaa akkuma amma jenne fi jechuudhaaf wantoota lama wal qabsiisuudhaaf jechuudha. Example fakkeenyaaf Boontuu and Boonaa are friends. Boontuu fi Boonaan hiriyoota. Egaa Boontuu and Boonaa is hin jennu asitti bakka are jedhu kanatti is hin jennu maaliif? Is kan jettu kun waan qeenxee ta'eef waan tokko ta'eef itti fayyadamna. Are kan jedhu kan ammoo waan lamaa fi lamaa ol ta'eef waan lamaa fi lamaa ol ta'e are kan jedhu fayyadamna. Is kan jedhu immoo waan qeenxee ta'e yookaan waan tokko ta'e fayyadamna. Boontuu fi Boonaan amma meeqadha? Lama waan ta'aniif are kan jedhu kana fayyadamna malee is kan jedhu kana fayyadamnu. Ishee kana akkasitti qabadhaa. Boontuu inda Boonaa. Boontuu fi Boonaa. Amma inda kan jettu kun fi kan jedhu bakka buute jechuudha. Boontuu inda Boonaa are friends. Friends jechuun immoo hiriyoota. Friend yeroo jennu hiriyaadha. Yeroo saa itti daballu immoo hiriyoota kan jedhutti hiikama jechuudha. Saan kun amma baay'inni isaa tokko akka hin taanee fi lama akka ta'e. Boonaa fi Boontuu fi Boonaa friends. Boonaa fi Boontuun hiriyoota. Fi bakka buute jechuudha. Inni lammaffaa I can read and write. I can jechuun nan danda'aadha. Wanta tokko yeroo dandeessan I can jettu. Read jechuun dubbisuu. Read jechuun dubbisuu. Wanta tokko yoo dubbistan read jedhama. I can read. Ani dubbisuu nan danda'a. Fi write jechuun immoo barreessuu akka jechuuti. I can read and write yoon jedhe ani dubbisuu fi barreessuu nan danda'a. Ani dubbisuu fi barreessuu nan danda'a. I can kan jettu kun danda'uu keessan agarsiisti. Read jechuun dubbisuudha. Write jechuun immoo barreessuudha jechuudha. Inda kan jettu kun amma fi kan jedhutti hiikamte jechuudha. Inda fi ishee kana akkasitti qabadhaa. Faayidaan ishee kanadha. Inni lammaffaa immoo faayidaan inda jecha jedhu kana yaada lama walitti qabsiisuuf yaadota lama wal qabsiisnee dubbachuudhaaf. Egaa akka fiitti hiikamuu dhiisuu ni dandeessi. Yeroo inda jedhu kan as keessatti fayyadamnu fakkeenyaaf akka isinii galuuf come and help me yoo isiniin jedhe fakkeenyaaf namni tokko come jechuun kottu akka jechuuti. And help me help jechuun immoo gargaarsa akka jechuuti. Kottuuti na gargaari. Fakkeenyaaf kottuuti na gargaari yoo jedhe come kottu tiitti kamti ammas keessatti inda kan jedhu kun tiitti kamti malee fi kan jedhutti miti. Kottuuti na gargaari. Help me jechuun na gargaariidha. Come jechuun kottuudha. Inda kan jedhu kun immoo ti bakka buuti. Kottuuti maal na godhi na gargaari. Help me. Fiitti ni kamtu jechuudha. Yeroo yaadota lama wal qabsiisnee dubbachuu barbaannu fakkeenyaaf yaadni inni tokkoffaa as keessatti maalidha? Yaadni inni tokkoffaa come kottu kan jedhudha. Inni kun yaada tokkodha. Help me kan jedhu immoo yaada lammaffaadha. Na gargaari. Kottu yaada tokkoffaa, help me yookaan na gargaari yaada lammaffaa. Yaada lamaan sana wal qabsiisnee yoo dubbachuu barbaanne inda yookaan ti kan jedhu fayyadamna jechuudha. Come and help me. Kottuuti na gargaari. Can I go out and play? Fakkeenyaaf mucaan xiqqoo tokko harmee yookaan haadha isaatiin
ala ba'ee taphachuu nan danda'a yoo jechuu barbaade can I go out and play jedha. Fakkeenyaaf can jechuun waa tokko danda'udha. I jechuun an akka jechuuti. An go jechuun deemuudha. Out jechuun immoo ala mana keessa ta'uu danda'a. Mucaan sun kan jiru ala ba'ee taphachuu nan danda'a yoo jechuu barbaade can I go out and play. Play jechuun immoo taphachuudha. Can I go out kan jedhu kun ala ba'uu nan danda'a. Ala ba'uu nan danda'a kan jedhutti hiikama. Can I go out? Isheen kun yaada tokkodha. Can I go out? Ala ba'uu nan danda'a. And jedhee play. Ala ba'uu nan danda'a. Achi immoo maalidha? Play. Taphachuu. Yaada lamaan kana wal qabsiisteetti. Ishee inda kan jettu kun jechuudha. Amma as keessatti fi kan jedhutti hiikamtu yaada lamaan sana wal qabsiisuu qofadha. Faayidaan ishee. Ala ba'ee taphachuu nan danda'a. Ala ba'ee taphachuu nan danda'a. Can I go out and play? Ala ba'ee taphachuu nan danda'a yoo jettan fiitti hiikamtu. Fakkeenyaaf can I go out? Ala ba'ee fi taphachuu. Fakkeenyaaf fiitti yoo hiiktan ishee kana maal taati? Can I go out? Ala ba'ee fi taphadhu. Ala ba'ee fi taphadhuu ni jenna? Hin jennu. Maaliif? Fiitti hiikamtu as keessatti jechi inda jennu kuni. Can I go out and play yoo jenne ala ba'ee taphadhu akka jechuudha. Yaadota lama walitti qabsiisnee yoo dubbachuu barbaanne jecha inda jettu kanallee akkasitti faayidaa lammaffaa kana keessatti itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yaada lama wal qabsiisuudhaaf.